yookiin hagayya sadi bara 2020 wixata iftaanii godhamuu deemu kun akka malee bakka hundatti dhageetti argatee labsii guddaatu godhamaa jira biyya keessatti jechuudha qeerroon akka malee kallattii hundaan qophaa'aa jira kana bal'inaan itti deebinee dubbachuu dandeenya. Tole galatoome yaayyaa tamam mee gara keetti dhufa atis kana duras waliin dubbannee turre OMN irratti mee ajjeechaa wal qabatee haga ammaatti waan jiru keessumaa kan gama biraatiin sabaaf sablammoota Oromoodhaan walitti buusuun amantiif amantaa gidduutti akka waan rakkoon jiruutti mootummaan gama adda addaatiin shira adda addaa xaxuudhaan qabsoo uummata Oromoo gara dabarsuuf yaalii hedduu gochaa jiru. Akkuma waliigalaatti akkamiin hordofaa jirta haala haga ammaa jiru? Galatoomi tasfaayee kiyya. Duraan dursee namoota muslima ta'anii amantii muslimaa jala deeman maraafuyyuu Eid Mubarak jechuu barbaada. Haa ta'u ka Eidni illee adda jira. Ka ammaa kuni xiqqoo isiin maraafuyyuu obboleeyyan kenniin kumaatamaan mana hidhaati keessa oduu jiranii gammaduunis nama dhibaa. Garuu haa ta'u isin maraayyuu baga isiniin ga'e jechuu barbaada. Gaafii ati na gaafatteef ka urga gaafa Haacaaluun ajjeefamee jedhee obboleeyyan kenniin mana hidhaa seenanii jedhanii interview kanaan duraa irratti illee dubbadhee ture rafutti hin jirru. Wanni tokkochi Jawaar kanaan dura jedhetu ture yeroo biyya seenee jedhe sani beeka amma ija tokko cufannee ija tokko qofaan rafnaa jedhe si galee amma sunuu jijjiiramtee ijumma takkatti cufamte sanuu banannee ija lamaanuu banannee rafu jirra. Keessattuu nuti warri biyya alaa jirru akka malee nutti dhagayame wanni nama keenya dhagaye yeroo namni keenya hafuura baafate jennee finally freedom argate jennee yeroo nu yaadne jennetti wanni dhufe kun dhufuuni nama keenya akka durii saniyyuu ol deebisanii ammallee mana hidhaati hidhuu ajjeesuu kuni raffisee nu bulchutti hin jiru. Dalagu jirra ganama galgala namni warri diaspora akka gaarii wal qabannee akka kanaan dura dagame hin dandeenye hin beekamnetti dalagutti jirra. Wuma achirraa warri qeerroo fi qarreeni baasan karaa gurra tokkoon eeggatu jirra. Ammaan kana kun wanna hagayya 3 of August 3rd wanni godhamuuf deemaa jiru kun guutuutti bira dhaabanna. Maaliif jennaani Oromoo ta'anii qofaa fi miti by the way wanni namni beekuu qabu tokko nuti ummata biyya keenyaa ummata keenya Oromoo ta'uun bira dhaabannuuf Oromoo ta'ee qofaa fi miti beeka. Nama haqaan halmatu wannaa jedhu waan ta'eef bira dhaabanna. Nama haqa ufiitiif falmatu jirani haqa namaatu quufii miti waan ufiitii fi cunqurfamiinsa ufii ofirraa baasuu barbaadanii so akka nama tokkootitti kabajamanii jiraachuu barbaadanii kanaaf bira dhaaban. Akkuma biyya kanattis wanni Black Lives Matter movement keessa wanni seennee akka namni marti mirga argatee wanni generation haarawaa wanni tattaafatuufi because equality generation akkasitti ammaan kana ka jiru politikaaf osoo hin ta'in maaliif osoo hin ta'in akkuma injustice yoo argine yoo jennu irra ol kaanee itti against deemna jechuudha. So that's what's happening ammaan kanallee urga yeroo gaafa jechuun ajjechaan Haacaalu saniin duraayyuu nu marti mataa keenya hooqataa turre qaayidaa jarri kun ittiin deemaa turanii nu gadi liqinfamaan turre wanni qeerroon irratti dhumattee freedom hagatti sanaga baatirii iftu wayii ka jarri ka fidanii jedhan harkaaf fudhatan akka humnaan si galee. So kunuu odoo aarii saniin jirru Haacaalu irra eda'amuun ageen ka warra hidhamee kun irra eda'amuun irraan deebisanii kumaatamaan nama keenya hidhanii mana hidhaa guutee deemanii bakka barumsaa salphina guddaa barumsa bakka silaa namni itti baratutti ijoollee Oromoo hidhu jiran hadhaan kana. So itti akka malee irratti qophoofne akka malee gurri keenya marti warri ala jiru kuni biyya caqasutti jira beeka irratti dalagaa jirras. Ayyee galatoome tamam mee keessumaa gama advocacy biyya alaa keessatti maaltu akka hojjetamaa jiru gara boodarratti bal'inaan kaafnee kanaasuuf ta'a. Yaayyaa mee gara keetti deebi'a labsiin gabaa lagannaa guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon labsee jira. Kana dura torban lama dura guutuu Oromiyaa keessatti labsiin gabaa lagannaa kun guutuu Oromiyaa keessatti labsamee haga tokko qeerroon hojiirra oolchee jira. Haga tokko jechuu miti persentii 95 bakkee baay'eetti hojiirra oolee mootummaa sanarratti dhiibbaa guddaa fiduun ni yaadatama. Ammas guyyaa lama booda wixata dhufurraa jalqabee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon labsee jira.
isinis rogeessonni Oromoo karaa biyya alaatiin dhimma kanarratti halkanii guyyaa akka hojjechaa jirtan argaa jirra. Mee kaayyoonni fi galmi labsii gabaa lagannaa qeerroon labse kun maalidha? Bu'aan isaa maal fidedhamee eegama? Yaayyaa achirraa jalqabna. Bu'aan isaa egaa uummata qabsoo keessa jiru akkuma reefuu obboleessi kiyya Tamaam akka gaariitti ibsee haala keessatti deemaa jiru waan keessa jiru walumaa galatti suuraa jiru mul'isee jira. So akeekni mormii dhufaa jiru kanaa kuni by the way mormiin kuni kan duraa ka guyyaa 5 labsamee ture sanarraa addummaa qaba. Asuma OMN irrattis labsameera dhiyoo kana guyyaa 2 akka fuuldura jechuudha. Karaa cufuu fi qabeenyaa mootummaadhaa laamshessuudha wanni guddaan. Ikoonomii mootummaa laamshessuudha. Malee lagannaa gabaa miti. Magaalaa keessatti dukkaanni hin cufamu, manni nyaataa yookiin wannummaan nagada magaalaa keessaa ta'e hin cufamu. Konkolaataan magaalaa tokko keessa socho'u, taaksii, baasa, wanni adda addaa kunis waan dhaabsifamuu miti jechuudha. Garuu sochiin magaalaaf magaalaa gidduu jiru addaan cita. Sochiin naannolee adda addaa biyyattiirraa Oromiyaa qaxxaamuranii Finfinneetti seenan hundi ni cufamu karaa hundumarratti jechuudha. Kan Finfinnee keessaa bahee Oromiyaa qaxxaamuruun naannolee biroo deemu hundumtuu ni cufama. Gabaabaadhumatti Finfinnee fi biyyattii disconnect godhanii mootummaan kun humna dinagdee ittiin goobee ummata kan keenya Oromoo salphisaa jiru, dhahaa jiru, hidhaa jiru, ajjeesaa jiru kana agarsiisuudha. Oromoon maal gochuu akka danda'u agarsiisuuf mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii tokkoffaa gaaffiin dimaandiin inni jalqabaa hidhamtoota siyaasaa keenya hiiksisuudha. Nam tokko odoo nafne jechuudha. Warra beekamu, warra fuulaan maqaan beekamurraa qabee hanga warra fuulaaf maqaan hin beekamnetti dhimma Oromummaaf kan mana hidhaa jiru hundumti akka hiikamu dhiibbaa irratti gochuudha. Akeekni mootummaa kana inni guddaan beektota Oromoo hogganoota qabsoo Oromoo jajjaboo ta'an influential warra ta'an warra uummata sochoosuu danda'an filmaatni odoo jiraate warri kun gadi bahanii sagalee saba kanaa ta'uudhaan paartii mormituu humnoomsanii mootummaa kana paartiin biyya bulchaa jiru kana mo'achuu warra danda'an hunda funaanee mana hidhaatti naqee ka'ee filmaata sobaa geggeessuu barbaada jechuudha. Akeekni guddaan kana hanqisuudha tokkoonni godhamu jechuudha. Filmaata sobaa geggeessanii bakka Jawaarfaa, Baqqaleefaa, miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan biroon hidhamanitti warri filmaata kanarraa qooda fudhatee mootummaa kana dhiibuu danda'u, mo'achuu danda'u hundi bakka hidhamanitti filmaanni sobaa geggeeffamee Oromoo irratti ammas aangoo siyaasaa sanuu ka sirna niyoo nafxanyaa haaromfachuu gonkumaa hin danda'an. Kana dhorkuudha tokko jechuudha. Oromoon kana dhaabsisuudhaaf ikoonomii qofaan loluu danda'a. Humna dinagdee isaa qofaan mootummaa kana sirriitti jilbeenfachiisuu danda'a. Kanas immoo agarsiisuuf deema jechuudha. Kanatu itti deemaa jira. Akeekni mormii dhufaa jiru kun waa hedduu of keessaa qaba. Kanas tokko tokkoon dubbachuu dandeenya. Akkuma reefuu jedhanii tokko daandii ittisuudha. Daandii cufuudha. Sochiin Oromiyaa keessa akka fedhan qaxxaamuranii dabranii seenaniif bahan bakka hundatti qeerroodhaan to'annoo jala galuu qaba jechuudha. Kana yeroo goonu lubbuu hiyyeessaa yookiin immoo jireenya uummata hiyyeessaadhaa gaaga'uudhaaf miidhuudhaaf odoo hin taane mootummaan kun galii karaa kanaan argatu hundarraa akka hoonga'u taasisuudha. Qabeenya argatuun Oromoo cabsaa jira. Biyya kanarratti sirna abbaa irrummaa jaaraa jira. Sirna nafxanyaa haarawa keessumattuu Oromoo irratti gadhaabaa jira. Wanni Oromoo fakkaatu hundi dhaamaa jira. Instituushinii haa ta'u, individuals haa ta'u, hundi barbaadamanii wanni Oromummaa urgaa'uu fi irree Oromummaa ta'e hundi dhaamaa jira. Akka kanatti maalitti deemaa jechuudha. Ka bara 1991 duraa dhiisiiti 74 duraatti nu deebisuu deeman jechuudha. Oromoon wayita kana muratee yoo hin qabsoomne, wayita kana muratee yoo eenyummaa isaa kufaatirraa hambisuu hin dandeenye bara baraan akka lafaa oliin kaanetti dhahamaa jira waan ta'eef kun Oromoof yeroo jiraachuu yookiin jiraachuu dhabuuti. Isa kanarratti lakkii jiraachuu dhabuu hin qabnu jiraachuu qabna kan jedhu murteeffachuuf mormii kanatti seenaa jiranii jechuudha. Qeerroon akkanatti ejjennoon isaan qaban. Tole galatoomii Yaayyaa. Tamaam egaa akkuma amma Tamaam Yaayyaan ibsetti
mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gama qoqqobbii diinagdeetiin irratti buusuun mootummaa irratti dhiibbaa gochuudha. Labsiin kun dhiibbaa diinagdee yeroo jennu dhiibbaa akkamii fayyada? Keessumaa koronaa vaayirasiidhaan wal qabatee addunyaa kana keessatti diinagdeen addunyaa kanaa yeroo laafee jirutti keessumaa biyyoota guddatan keessaa Itoophiyaan biyya tokko. Kana dura gama koronaa vaayirasiin dhiibbaan diinagdee guddaan otoo jiru labsiin gabaa lagannaa kun gaafa itti dabalamu mootummaa sanallee akkamiin jilbeeffachuu danda'a? Dhiibbaa diinagdee yeroo jennu maal fa'i kan irratti mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'u? Gaaffii gaariidha. Wanni namni beekuu qabu duraan dursee biyya keenya san dhiisaati. Biyya hiyyummaa gadii san dhiisaati. Biyyummaan guddate jedhamu akka Ameerikaa kunu torbaan lama sadiif koronaan nama manatti ol galchee jennaan. Economic impact baay'ee hedduu irratti godhe isin galee kunni uummata mallaqa haganan jenne reserve keessaa warra qabuyyuu miidhaa guddaa irra geessee jedhe. Namni kenna number is power jetti faranjii isin galee baay'inummaani humna. So nama Oromoo jechuun biyya san keessatti baay'ee nama Oromoo jechuun waa bitiinsaan mallaqa kabaasee ka jedhu uummata Oromooti. So namni uummanni Oromoo waan kanarraa guyyamaa torbaanuma tokkochaaf harkuu fi ofii keessatti gadi deeffatee yoo jedhe biyyi sun function godhuu hin danda'u beeki. So kanaaf wanni amma impactiin diinagdee irratti godhuu fi warri qeerroo fi qarreen irratti yaadanii godhanii jedhan kuni akkamitti economically laamshessuu dandeenna internally garaa keessatti jechuudha biyya keessatti. Kakara alaa immoo nu waan godhu jirru itti jirra. Sinigalee biyyi suni akkuma kanaan dura siin jedhee akka dry taate akka goggoydee haftu godhuuf deemna because mallaqa alaa kadhataa mallaqa fidanii itti nama ajjeesisaniin eeyyamuufiif hin deemnu sigalee. So alaa US'n ta'ee Europe'n ta'ee akka gaarii ganamaa galgala itti dalagu jirra. Keessaa immoo deemsi kunniin jiraatee namni Oromoo akka mallaqni inni baasu birriin takkattiin inni baasu deebi'ee mootummaa kana akka humna godhee fi irra gadi deebi'ee akka nama keenya fixaa jiru akka nama keenya mana hidhaatti galchu irree akka ta'uufitti jiru kana beekanii dhaamsa amma labsii amma taree jedhe kana namni marti sacrifice godhuu qaban sinigalee sacrifice waa godhan malee ifatti bayuu hin danda'u namni. Bilisummaan beeytu free miti wanna akkasitti natsaa namaa dhufuu miti. So of course namaaf hardi ta'uu danda'a wanni yeroo amma jidduu kana keessatti garuu beekuu qaba hagam akka sacrifice godhuun kun impacting kun mootummaa kanarratti waan fiduuf deemu cum'amuuf deema already qaraayyuu cum'amee jira. Economically akkasitti biyya keessaa cum'inaan ala kanarraa cum'inaan gara tokkochallee kara socho'uu hin qabu. Nagayaan akka waggaa lamaa hadhaa yeroo dura namni marti nagayatti ture sanitti akkasi deebi'ee uummanni mana hidhaa keessa jiran marti isaanii gadi bayanii elekshinii nagayaa bitaa mirgaa wal keessa daddabiinsa maalii kana kan qabne ka haqaa godhanii abbaan mooyate haa mooyatu. Yoo gadi deebi'anii elekshinii akkasii kan nagayaa san godhanii namni yoo isaan jaalatee yoo filate yoo jedhe absolutely go for it. Right? Garuu akkanatti akka amma Yaayyaan jedhee jire kana nama silaa wanna area Oromiyaatti ta'ee even federaalaatti filamuu danda'u fuudhanii mana hidhaatti ukkaamsanii ummata hin jirreen kama isaaniin hayyee jedhaanii deemu qofaan filamanii achirra bayuun kana qaaraa Oromoon argitee kanaan dura waggaa meeqaa keessa tartee dadhabdee waan jette tokko wanna nama haarawaa godhanii itti as fidan kuni nama kolfisiisaa isin galee akkamitti mataa akkamitiin akka namni yaadee wanni kun hin ta'a jedhee yaadu na ajaa'iba beektu bee jiruma ilmoo namaa kana keessatti waan ta'uu fi wanna hin taanetu jira. Kuni waan hin taane wanna hin taane tokko namni maaf attamtiyyuu godha jechuu kuraade mataa kiyya haga ammaa kana nagara galchu jira beeytanii uummata kiyya namnummaan guyyaa takkatti iskola keessa deeme uummata amma baranne jedhu kana dhiisaati guyyuma takkatti kutama tokkoffaa haga lammaffaa namni deeme jedhe waan hin taane achuma laalee beeka beeytanii kuni wanna hin taane so I hope irraa deebi'anii karaa haqaatiin karaa nagayaatiin ummata keenya kana nafilaa jedhanii gaafachuu mirga qaban. Garuu yoo karaa kana amma deemna ammallee lammaffaa itti himuuf deema. Kanaan durallee itti himee jira. Ammallee wanni amma deemuuf jiru kuni it indefinite. Isini galee wanni amma qeerruun baasee jedhu kuni amma achi hafuurri itti deebi'uuf hin deemu.
uf afoo malee uf duuba deebi'uuf hin deemnu akka faras gaarii ta'ee jira beeytanii amma namni warri biyyaati warri alaarlee uf afoo malee mirgallee laalutti jiru bitaallee laalutti uf duuba maa karaa laaluu hin danda'u because we can't afford to do that so uf afoo qofa deemu jira tirfii yoo ta'ee jedhe maali jedhanii harreen haada kutte jennaani ufittuu gabaabsite timi Oromoon yoo mammaayitu ufumatti jabeessuu malee waa takka wanni faayidaa fidan hin jiru so economically caccaban jechuun wanna wataadara isaanii ummata keessa fidanii nama sodaachisanii maali jedhan kunniin bee ummata keenya beelayanii yoo jedhani torban ji'a tokko yoo ati kafaluu fi dhabaatee jette ummatuma kanas garagaluuf deema so please jechuun mataa keessan fayyadama ati ummata mana hidhaati baasa fi biyya akka nagaatti deebi'u dhugamaayyoo biyyi kun waliin akka Itoophiyaa ta'ee haa jiraatu jettanii yoo yaaddanii jettan karaa nagayaa deemaan jirtanii kanuma jechuu barbaadaan. Ayyee tamam galatoom. Yaayyaa sila waan Finfinnee kaaftee turte. Finfinneen giddugaleessa gabaa biyyattii akkasumas giddugaleessa diinagdee fi siyaasa Itoophiyaati. Yeroo adda addaa keessatti qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turetti Finfinneen yeroo baay'ee qabsoo keenyatti dugda galaa turte. Ammas bifuma sanattu adeemaa jira. Finfinnee irratti xiyyeeffachuun Finfinnee diinagdee biyyattii irraa kutuun ugguruun qabsoo uummata Oromootiin maal fayyada? Uummanni keenya illee karaa hundaan kallattii hundaan Finfinnee ugguruun barbaachisummaan isaa maalidha? Dhiibbaa akkamii uumuu danda'a? Uummanni keenya illee maal baruu qaba kanarratti? Galatoom Finfinneen akkuma beekamu teessoo mootummaa federaalaati. Mootummaa uummata Oromoos ta'ee uummatoota biroo cunqursaa jiru kana jechuudha. Kana qofas miti Finfinnee keessatti sagaleen Oromoodha akka malee ukkaanfamaadha. Jibbamaadha Oromoon sagaleen isaa jibbamaadha mirgi Oromoon gaafachaa jiru Finfinnee keessatti itti qoosamaa itti kolfamaa handhuura Oromiyaati Oromiyaa irratti hirkattee jiraatti lafa Oromooti gartee hayyama Oromoo malee Finfinneen hafuura baafattee jiraachuu hin dandeessu garuu kuni ignored godhamee mormamee akkuma waan Oromoon homaayyuu fiduu hin dandeenye biyya sana keessatti akkasitti ilaalama Finfinnee keessatti jechuudha. Kana waan ta'eef ammoo uummata Finfinnee keessa jiraatu adabuu qabnaa miti. Isirraa wanti hubatamuu qabu. Kan nuti akka Oromootti qurrama irraa qabnu, mormii irraa qabnu sirna mootummaa Abiy Ahmed kan sirna nafxanyaa haaraya biyyattii irratti gad dhaabaa jirudha jechuudha. Sirna nafxanyaa abbaa irree ta'e. Abbaa irreetis olaantummaa sirna nafxanyaatis. Kan inni barbaadu kan inni fidaa jiru jechuudha. Kun Oromiyaa keessatti gonkumaa fudhatama akka hin qabnetti bakka biraattis gara ummatoota Sidaamaa saboota akka Walaayitaa, Hadiyyaa, uummata Tigraay birattis fudhatama hin qabu. Mootummaan akkasii nuuf hin ta'u. Mootummaan nuuf ta'u mootummaa walqixxummaa sabootaati kan sagaleen sabootaa keessatti dhagahamu afaaniif eenyummaa ofii mirga ofiin of bulchuu mirga diinagdee isaanii kan itti kabajsiifatan yoo hin taane ka olaantummaan warra dur nutu olaanaa ture jedhuu tokko ammas itti deebifamuudha Oromoos ta'ee saboonni biroon walqixxummaatti amanan hin fudhatan. Qeerroon Oromoo kana falmaa jira jechuudha. Qeerroon Oromoo salphinni akkasii nu gahee 1991tti gara wayyaaneen yeroo aangoo fudhattu qabsoon Oromoo sirna sana dhaabsisuuf kan godhame olaantummaa warra wayyaanes fiduuf hin turre ta'ee darbe ammas ammoo qabsoo Oromootiin mootummaan wayyaanee erga buqqa'ee booda sirna kaleessa waggaa 30 meeqa dura ofirraa buqqifne ammas mataatti of baasuudhaaf miti kan Oromoon qabsaa'e jechuudha. Qeerroon kana kan inni dubbachaa jiru. Kun ammas Oromoo tuffatanii afaan Oromoo dubbachaa faashina bara kanaa kan ta'e sirna nafxanyaa bara kanaa afaan Oromoo dubbatutu Oromoo liqimsuuf Oromoo owwaaluudhaaf deemaara. Kun akka hin taanetti agarsiisuudha wanni guddaan. Bifa kanaan biyyattii kana bulchuun hin danda'amuu kan jedhu itti agarsiisuudha. Oromoo wajjiniin xiiqii seentee saba kana irratti lola bantee gurguddaaf agartuu saba kanaa hunda buruqsitee kaan diraamaa irratti tolchitee ajjeeftee kaatee Oromoodhumatti deebiftee wal yakkisiiftee wal nyaachisuu karoorfattee jajjabaa kaan immoo mana hidhaa keessatti shira irratti tolchitee yakka sobaatiin hidhaa umrii guutuu yookiin du'a irratti murteessitee Oromoo bulchuu hin yaadinii. Oromoon kanaaf jilbeenfatee si dhagahee
Oromiyaa irratti afatee eegee akkatti dhuftee dhidhiitteerra fiigdu si hayyamu hin jiru. Qabsoo isaa kaleessa godhee wayyaaneettiin lafaan ga'e sanaan ammas sirna Oromoo tuffatu kana adabuu ni danda'a uummanni Oromoo. Qeerroodhuma kaleessa waggaa 2 dura seenaa hojjete santu ammas kanas adabuu danda'a kan jedhudha jechuudha afurri amma jiru. Kanaaf Finfinnee si guduunfaa. Finfinnee irraa wanni eegaluuf Finfinneetu handhuura dinagdee biyya sanaati. Finfinneetu handhuura politikaa biyya sanaati. Politikaan Oromoo ukkaamsaaru Finfinnee keessaa madda hoggansiisaa jechuudha. Dinagdeen mootummaan kun ittiin goobu guddaanis nagada Finfinnee irraa alattii fi alarraa Finfinneetti godhamu irratti hundaa'a irra guddaansaa. Kanaaf taargeetta. Kanaaf Oromoon biyya baasaa Finfinnee qabatee loluu danda'a. Qabeenya isaa qabatee loluu danda'a. Kanaanii mootummaa kana mirga isaa ittiin kabajsiifachuu danda'a dhiibbaa irratti godhee jechuudha. Ayyee galatoome. Mee gama biyya keessattiin labsiin gabaa lagannaa qeerroon baasee hojiirra oolchuuf guyyaa 2 qofatu hafaa bixata dhufu jalqaba. Tamam gara biyya alaatiin keessumaa labsii biyya keessatti labsii sanarratti uummanni keenya hirmaachuu yoo hin dandeenye karaa biyya alaatiin maal gochuu danda'a? Fakkeenyaaf maallaqi biyya alaarraa erguu lakkoofsan hedduudha. Kanarratti uummanni keenya dammaqinaan guyyoota itti aanan keessatti akkamiin saakrifaayisii kana yookaan aarsaa kana kaffaluu danda'a? Keessumaa karaa baankii mootummaatiin maallaqi mootummaan argatu biyya alaarraa ergamu kun lakkoofsan hedduudha. Kanarratti uummata keenya biyya alaa gara biyya keessatti maallaqa isaa ergu akkamiin warra biyya keessaa jiran labsii gabaa lagannaa gaggeessan tumsuu danda'a? Gama biraatiin asumarratti dabalee biyya keessatti gaafii kanaasumaan xumuree darbuu barbaada. Biyya keessatti yeroo darbee sabaaf sablammoota fayyadamanii bakkee tokko tokkotti kaadiroonni mootummaa gabaa banaa turanii dunkaana banaa turanii warra baajaajii oof warra konkolaataa qabu isaan fayyadamanii yeroo adda addaatti labsii gabaa lagannaa kana cabsuudhaan iddoo tokko tokkotti banaa ture. Mee isaa uummata sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiruun illee akkamiin qabsoo Oromoo utubanii uummata keenya wajjin socho'uu danda'u? Yoo gara qabsoo uummata Oromootti illee hin dabalamne akkamiin uummata keenya jala qabsoo uummanni keenya gaggeessu qabsoo qeerroon gaggeessu jala yoo xiqqaate yoo waan biraa gochuu dandeenye akkamiin jalaa goruu danda'u? Waan jedhu irratti qabxii lamaan kanarratti akka dubbattu carraasii kenna. Hayyee galatoomi. Gaafii jechuun ka dura akkamitti warri ala jiru warri keessattuu mallaqa biyyatti ka ergu akkamitti waa'ee baankii biyyaa sanitti wanna ta'uu danda'a kan jedhu kana namni quba qaba irrattis haasayamaa turee jira karaa alaatitti. So karri biraa inni jira karaan ittiin biyyas gargaaramuu danda'u karaa baankii isaanii kanaan ta'uu qabu si galee. So akka gaarii irratti dalagutti jira irrattis haasayutti jira akkama duratti jedhe kana wanna qeerroof qarreen biyya keessaa baasanii jedhani dhibbatti waliin dhaabanna. Dhibbatti inni deeggarras wanna godhuu qabnu mara isaa sacrifice godhuuf deemna. Karaa saniinis mool immoo irratti dalagaa deemna. Karaa biraatiin immoo waan yoo mootummaan kuni yoo amma labsii kana dalagaarra yoo oolchanii jedhanii maybe akkuma durii sana ammallee maraatee lakki wotaaddaruma moor fideetuma gadi cuqqaama jedhee yoo ka yaadee ka jiru jiraate saniifis qophii qabna. Asitti amplify godhuuf sagalee obboleeyyan kennaa saniin biyyatti adda hin jiranii nama qabanii uummanni ala ciisu kun marti kan gubatee garaan dhukkubee jiru maratiyyuu jira. So gadi baanee sagalee keenya hin dhageessifna. Uummanni immoo bulchoonni biyya akka Ameerikaa biyya akka UK biyya akka Europe marti isaaniitu amma caqasutti jiranii waan mootummaan kun godhu. Qaraayyuu arganii jiranii namni mootummaa ta'ee Nobel Peace Prize namni wini jedhee tokko ofirra garagalee dikteetarii ta'ee nama ofii akkana fixuun kun qaraa dhagayamee jira waan kana haga ammaati godheeyyuu ammallee moor fudhatee chaansii yoo ta'ee jedhe akkama jedhe kana haaduma ofitti gabaabsuuf deema. So nuti qophoofnee jirra isaan sappoortii godhuufi. Kun immoo gaafiin warra sabaaf sablammiin biyya keessaa wanni tokkichi namni beekuu qabu it's in their best interest, right? Akkamitti akka Oromifaan kaayu hin beeku garuu
freedomii namni Oromoo freedomii fi argatee wannummaan kana handura sorri qeerroo wanni irratti du'anii wanni jedhanii of qofaa fi miti namni beekuu qaba kana. Namni Oromoo qofti ufii qofaa bilisummaa argatee nama kaawwan achi dagatuu fi miti kadeemu. Namni Oromoo qeerroon wanni gaafa yeroo sana akkasii du'anii jedhan akkamitti biyyi keenya kun freedomii dhugaa akka qabu nama Oromoo qofaaf osoo hin ta'in nama sabaaf sablammii miidhamee akka Oromootitti miidhamee akka hin guddanne godhamee biyya san keessatti irra deemamee jedhe kana akkami wal qixxeessinee namni martinuyyuu biyya kana walitti immoo akkami guddisuu dandeenya ka jedhu irraa. So akka bifa san yoo ilaaltee jette amma uummanni bilisummaa jedhee irra haasa'ee akka Itoophiyaa durii san walitti nama mara gadi akkanatti caflaqanii godhuuf deeman kuni nama uummata sabaaf sablammii fayyaduuf hin deemu. So fayyadama ofiitiif jecha wanna amma qeerroof qarriin godhu jiran kana bira dhaabatuu qaban. Oromoof jedhanii osoo hin ta'in ofiitiif jedhanii maali jennaan kufiinsi Oromoo kufiinsa isaaniiti guddinni Oromoo guddina isaaniiti jedhee waan fudhadhuufi. Aye galatoom qabxuma kanatti yaayyaa dabalee atti sakkaratti dubbattuu fi akkuma sila Tamaamin gaafadhe Oromiyaa keessatti bakkee tokkotti bakki gabaa labsii gabaatti cabsan keessaa tokko bakka hunda miti bakka muraasatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran fayyadamuudhaan dunkaana isaanii iddoo tokkotti banaa turan. Mee asirratti qeerroon gama adda addaatiin ergaa dabarfachaa jira sabaaf sablammoota walitti bu'uun barbaannu kana duras walitti hin buune keessumaa yeroo Oromoo protestii keessatti hojii guddaan qeerroon hojjetee addunyaa kana ajaa'ibsiise keessa sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran eeguu tiksuudhaan ture. Kanammoo gidduu isaanii deemuudhaan akkuma gidduu kana argine amantaadhaan walitti buusuu yaalaa turanii sabaaf sablammoota illee uummata keenya walitti buusuuf carraaqqii guddaa shira guddaa mootummaan dhadhaa ture. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan ammas qeerroon ergaa dabarfataa jira. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jirutti akkamiin nutti makamuu qabu. Yoo nutti makamuu hin dadhabne akkamiin nu jalaa goruu qabu ergaa keenya nu dabarsaa yeroo jedhan anallee keessan qaqqabee jira. Kanarratti atillee akka ergaa dabarsitu si gaafadha. Kanumatti aansuun ammas bifa adda addaatiin qeerroo hidhuu labsii gabaa kana fashaleessuu yaaluudhaaf iddoo adda addaatti qeerroo hidhaa jiru dursanii waan tokko mootummaan kaadiriin gochaa jira. Kanarratti illee qeerroon maal of eeguu qaba? Labsii gabaa lagannaa kanaa akka riskiin jiru yookaan duuti yookaan hidhaan akka hir'atuu fi qeerroon kanarratti illee maal of eeguu qaba yaayyaa? Kan sabaaf sablammoota dhugaadha. Kuni aadaa keenya aadaa qeerrootiin sabaaf sablammoota tiksuu fi akeekni qabsochaa guutummaa guutuutti mootummaa gabroomsaa irratti qofa kan xiyyeeffatu ta'uusaa mirkaneessuun aadaa qeerrooti jechuudha. Ammas kan jabeeffamuu qabu kanuma. Maaliif yoo jedhame injifannoon keenya kan maddu inni tokko qabaa nuti sabaaf sablammootaaf goonuun ta'uun dagatamuu qabu. Sababni isaa maali? Oromiyaa biyyattii sana keessatti wanna adda godhutu jira. Kun maali yoo jedhame seenaa keessatti uummanni Oromoorraa hin ta'in yookiin sabaaf sablammoonni adda addaa naannoon baay'inaan keessa jiraatan eessa yoo jedhame Oromiyaadha. Kuni waan beekamaadha jechuudha. Kun erga dhugaa ta'e tarsiimoon qabsoo Oromoo kan akkam ta'uu qaba jedhanii gaafachuun dirqama ta'a jechuudha. Tarsiimoon qabsoo keenyaa sabaaf sablammoota nu keessa jiran Oromoo keessatti dhalatanii guddatan afaan fedhaa dubbatan jara kana wajjiniin diinummaa akkan seenne iggitii tolfachuurraa eegala. Kaayyoon diinaa inni guddaan karaan gabaabaadhaan Oromoo cabsuu dandeenya jedhanii yaadaa jiran maal akka ta'e beekta? Oromoo kana warra isa keessa qubatee jiruun yoo wal dhabsiifne sana qabannee olola propaagandaa kijibaa ka uummata sanyii balleessuuf sanyii daguuguuf saba akkasii akkas godhe warra akkasii qabeenya isaanii gube warra akkasii qalee maarree godhe hin ajjeese jedhamuun yoo deemne gaafii Oromoodhaa akka addunyaa irratti abaaramu gochuu dandeenya kan jiru. Tooftaa kana wayyaaneen kaleessas fayyadamaa turte. Diraamaa adda addaas tolchaa turan. Warri amma dhufe kunis wayyaanee jalatti harma hodhanii guddatan waan ta'eef tooftaadhuma sana qaraniiti amma immoo ogummaa ijoollee nafxeenyaadhaa itti dabalan. Ilmaan abbootii lafaa sirna nafxeenyaa durii warra biyya alaa kanatti baratee beekumsa adda addaa kuufate warra kana fayyadamuudhaan geggeeffachaa jira sirni Abiy Ahmed jechuudha. Akkatti Oromoo irratti diraamaan tolfamu,
akkatti Hacaaluun ajjeefamee deebifamee Oromootu ajjeese jedhamu boris iftaanis diraamaa wal fakkaataan akkitti tolfamu waan faashina kaleessa wayyaanee jalatti baratan sana amma immoo beekumsa sirna nafxanyaatiin yookiin sirna niyoo nafxanyaa kanaan qaraniiti haareetti Oromoo irratti hojiirra oolchaa jiranii kun itti dammaqamuu qaba. Karaan itti jarri diinaa kun milkaa'uu danda'u guddaan sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran yookiin dogoggorsanii jallisuudhaan Oromoo irratti deebisuu yookiin waa kaffalanii fi hidhachiisaniis haa ta'u bifa adda addaatiin akka diinaatti Oromoo dura dhaabuudhaan booda gaafa Oromoon aaree tarkaanfii wayii fudhate maqaa qabsoo Oromoo haqa irratti hundaa'e kana yakkanii qabsoo cubbuu akka inni ta'e qabsoo haqaa osoo hin taane jibbamsa akka inni ta'e godhanii addunyaatti agarsiisuu fi biyya sana keessatti sabaaf sablammii 80 meeqatu jira kana hunda Oromoo irratti kakaasanii Oromoo kopheessanii hambisanii akka bulguutti warra kaan hubachiisanii gaaffii Oromoo haqa qabeessa ta'e kana owwaaluudha jechuudha fedhiin isaanii. Oromoon kanatti dammaquu qaba. Otoo diina isaa irratti hin xiyyeeffatin dura tooftaa kana akkamittiin akka haandil godhu akkamittiin waan isaaf shira isaaf qophaa'aa jiru kan akkamitti akka ofirraa ciruu danda'u irratti dura bilchina horachuu qaba. Malee kan nu aarsummaa guutee bara. Kan mootummaa kanaaf ergamu kan mootummaa basaasu warra halagaa dhiisiiti. Oromoo keessaa guute Oromummaa miti ree kan amma nafxanyoomee Oromootti diinomaa jiru way kan biraati amma warri Oromiyaa bulchina jedhu Oromoo afaan Oromoo dubbatu garuu nafxanyooman jechuudha. Nafxanyummaan dhiiga miti jenneerra. Nafxanyummaan saba wayii tokkoon hin ibsamu. Nafxanyummaan gocha olaantummaa sirna durii wayii tokko deebisuudha. Sirna nafxanyaa jedhamu dur beekamuu sana deebisuudha. Kuni afaan adda addaatiin yeroo ammaa hojiirra oolaa jira jechuudha. So sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran tiksuu irraa eegala injifannoon Oromoodha yoo kan dhugoomu ta'e jechuudha. Kanaafuu asirratti qeerroon keenya akkan dogoggorre namuu bilchina qabaachuu qaba. Abbaan fedhe sana aarsuu danda'a. Abbaan fedhe diinaaf ergamee waan fedhe gochuu danda'a. Warra ergama diinaa bahachaa jiru ragaadhaan ofirraa itti himanii gorsanii ofirraa deebisuudha. Akeekni keenya dhibbatti kan xiyyeeffachuu qabu mootummaa cunqursaa Abiy Ahmediin hamma hoogganamu kana ka Oromoo tuffate Oromootti xiiqii qabatee ummata kana cireen balleessee sin agarsiisa jedhee dhaadatee ka'e kanadha kan jilbeenfachiisuu barbaachisu jechuudha. Kun kana. Gama kaaniin qeerroon yeroo tarkaanfii fudhatu riskii mudachuu malu akkamitti ofirraa hir'isa kan jedhu gaaffii gaariidha. Tarkaanfiin amma fudhatamu yookiin labsiin amma bahe kuni gabaa lagannaa miti jenneerra. Dukkaanni hin cufamu manni nyaataa manni maarree gabaan magaalaa keessaa akkuma duriitti deema. Kan muramu sochii geejjibaa kan magaalaaf magaalaa gidduu jiru. Yaayyaa sirriitti akka ibsituu fi maaltu eeyyamama maaltu hin eeyyamu qeerroon sirriitti kan beekuu illee barbaadu. Gaariidha. Ibsa qeerroon baase keessa ni jira. Ibsa sanarratti hundaa'ee wannan dubbachuu danda'u tokko akkuma reefuu jedhe wanni kun lagannaa gabaa ka guyyaa 5 yeroo darbe labsinee turre karaa OMN asirratti dhiyaatee ture sana miti jechuudha. Sun gabaa lagannaa ture. Amma kuni garuu ka amma iftaan Oogast 3 irraa qabee eegalu kuni qoqqobbii diinagdeetii fi cufiinsa karaati malee gabaa lagannaa miti tokko kana qulqullaa'uu qaba. Magaalaa kamuu keessatti gabaan ni geggeeffama. Garuu geejjibni magaalaa tokkorraa magaalaa biraa deemu hin jiraatu. Karaa kana qeerroon ni cufa. Yoo didee ka dabru jiraates immoo qeerroon tarkaanfii irratti fudhachuu mala waan ta'eef abbootiin qabeenyaa makiinaalee konkolaataan Oromiyaa keessatti ta'u kutaa biraarraa Oromiyaa qaxxaamuree deemu riskii baay'ee guddaa jala jiran jechuudha. Kana beekanii sochii isaanii dhaabuu qabu jechuudha qajeelfama qeerroo kana fudhatanii. Kana tokko wanti beekamuu qabu jechuudha. Lagannaa otoo hin taane geejjiba danquudha tokko. Lammaffaa qabeenyaa mootummaan lagachuudha. Fakkeenyaaf baankota fa'a. Karaa maallaqa biyya alaatii kuma reefuu jennee reemitaans biyya alaarraa maallaqa biyyatti ergamu galii mootummaan argatu tokko sana isa sana karaa biraa tolchuudha. Karaa ittiin mootummaa galii sumunii tokko keessaa hin arganneen maallaqa walii daddabarsuudha. Namni keenya ala kana jiru Oromoon yoo xiqqaate maybe biyya Arabaa fi biyyoota addunyaa adda addaa kana keessa kan jiru miliyoona tokko gadii miti jedhama. Yoo xiqqaate jechuudha. Kun hundi yoo maallaqa gara biyyaa ergu karaa baankii dhiisee karaa biraa fayyadame
mootummaa kana hanga guddaa miidhuu danda'a jechuudha. Kana kan biraa kaampaaniilee mootummaa adda addaa jiru inni guddaan amma Oromiyaa keessatti hojiirra oolan mootummaa kana salphaatti jilbeenfachiisuu danda'u kaampaanii yookiin investimentii Oromiyaa keessa jiru jira ka mootummaan irraa galii argatu warra mootummaatti affiliated ta'anii yookiin mootummaatti maxxananii nagadantu jiranii ka mootummaa kana sooranii qaama mootummaa ta'uudhaan dhiibbaa Oromoo irra gahaa jiru kana kan jajjabeessaa jiran jechuudha. Jara kana hunda lagachuu barbaachisa. Irraa bituun barbaachisu itti gurguruun jarri kun eenyu fa'i? Baankii fa'i moo uummanni keenya akka beekuuf? Jarri kun baankiilee faadhaa, inshuraansii faadhaa, geejjiboota, otoobisii geejjibaa ta'uu danda'a, industirii adda addaatii, faabrikaalee yookiin immoo warshaalee adda addaa, biiraa ta'uu waan adda addaa oomishan ta'uu danda'u. Kun hundi qabeenyummaan isaa kan mootummaa kan ta'e jechuudha. Qabeenyummaan isaa tokko kan mootummaa kan ta'e. Lammaffaa kan mootummaatti hirkatanii warra deemu jira. Fakkeenyaaf amma akka bara wayyaaneedha. Iffarti kan jedhamu amma kan TPLF ture kan mootummaa wayyaanee ture jechuudha. Iffarti qofa miti waa hedduutu jira. Almedaa carqaa carqi maarree kan jedhaman hedduutu turan jechuudha. Akkuma sana ammas mootummaa kana wajjin ta'uudhaan uummata Oromoo irratti waanjoo gabrummaadhaa fe'uudhaaf warra hojjechaa jirutu jira jechuudha. Jara kana qorannoon godhamaa jira adda bahaa sirriitti uummataaf ifa godhamaa Oromoon keenya ittiin gurguru irraan bitu. Fakkeenyaaf warshaa daabboo fudhannu. Warshaa daabboo mootummaa wajjiniin hojjetu jira. Kan mootummaa ta'uu danda'a yookiin maqaadhaa ka dhuunfaa jedhamee garuu mootummaa wajjin kan dhaabbatee uummata keenya cunqursu jira. Warshaan kun eessaa argata? Qamadii Oromiyaa irraa argata jechuudha. Qamadii warshaa kanatti hin gurguru Oromoon yoo jedhee hin gurguru dhumate. Kun hojiin hojjetamu sun akka inni danqamu taasisaa jechuudha. Okay, kana gochuudhaan uummanni beela'uu mala daabboo dhabee namni rakkachuu mala eeyyee qabsoodha. Qabsoorra jirra Oromoon daabboo dhabuu bira dhiisiitii qaqqaalii nama isaatu dhabaa jira jechuudha. Kanaaf wayita qabsoo kana keessa jirrutti uummanni hundumtuu Oromoo wajjin dhaabbatee haqni Oromoo kun hanga murtaa'utti nutis qabsoorra jirra yoo jedhe malee hiraarri amma keessa jirru kun yoomuu dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Oromoof Oromummaa balleessaa dinagdeen biyya sana keessatti guddatu hin jiru mootummaan dinagdee gabbifatee ittiin cunqursaa kana dheereffachuu danda'us akka hin jiraannedha kaayyoon isaa jechuudha. Kanaafuu kaampaaniiwwan mootummaa wajjiniin hojjetan hundi kan Oromiyaa keessa socho'an, Oromiyaa keessa dukkaana qaban, warshaa qaban yookiin geejjiboota adda addaadhaa qaban, kan Oromiyaa keessaa fe'anii bahana ta'an, Oromiyaatti fe'anii galchana ta'an, import exports warra biyya alaatti bahee gurguru, biyya alaarraa galii meeshaalee adda addaa galchu. Kun hundi Oromiyaa keessatti iggitamoodha, cufamoodha jechuudha. Jara kana hunda irratti xiyyeeffata wanni godhamu. Kaayyoon isaa guddaan mootummaan Oromoo wajjiniin wallole biyya kana bulchuu hin danda'u aangoo gadhiisuu qaba. Yoo xiqqaate gootota Oromoo hogganoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran baasee jara wajjiniin xarbeezzaatti marsee taa'ee hiree biyya kanaa waliin mari'achuuf dirqamuu qaba. Kana jechuudha guddaa. Galatoomii Yaayyaa akka gaariitti lafa keessee mee gara advokeesitti dhufna Tamam. Advokeesin yookaan sagalee uummata keenyaa uummanni keenya biyya keessa jiru qabsoo gaggeessaa jiruu fi gama biyya alaatiin keessumaa warri aktivistoonni Oromoo ijoolleen biyya kanatti guddatan keessumaa warri eliitiin biyya kana keessa jiru kan akka Tamam fa'a maalirra jirtu gama advokeesitiin sagalee uummata Oromoo mootummaa irratti dhiibbaa gochuun keessumaa karaa Ameerikaatiin akkuma waliigalaatti advokeesiin jiru sagalee uummata keenyaa ta'uun dhiibbaa mootummoota addunyaa kanarratti dhiibbaa uumuudhaan haga maal hojjettanii jirtu maalirra jira Tamam. Hayyee galatoomii gaaffii bareeda. Ka Ameerikaa kana easily kaayuu fi uf jajuuf osoo hin ta'in harkatti galfannee jirra ammaan kana. Immoo particularly illee wannaa ka advocacy olla bin beeytanii olla.org informationii kana sii kennuu fi ni deema. Akka namni ala jiru kun marti wanna kanatti akka hirmaatu barbaada. Kana immoo something initiative yaani akka gaariitti amanu ka seenaa jimjimoo fi namoota baay'eetu jira akka wanna kanarratti ka dalagu jiru. Anis actually I'm one of the committee in there. Wanna hedduu dalagutti jirra gadi baafnaa jechuun progressii adda addaa yeroo dhiyoo keessatti garuu rafutti hin jiru jechumaa fi
akka gaarii wanna hedduu dalaguutu jirra connectionii hedduu ijaaruutti jirra Washington DC irratti warra senataraa wajjin warra kaagirasaa wajjin and then also in the local level wanna community Oromoo maraa wajjin closely dalaguutti jirra achi jajjabeessinee lokaalii irraa haga gubbaa irraa so confidence guddaa waan ta'e tokko irraa qaba jechuumaaf jira karaa advocacy-tiin kuni maali jennaan akkuma kanaan dura jedhee sanii biyya ari'anii nu baasanii biyyaan baa jirra afaan isaanii barannee jirra akka gaarii afaan isaanii dubbannaa aadaa isaanii beekna kuni nuuf jechuun our comfort zone akka gaarii bakka wanna irratti dalaguu dandeenyu biyyumarraa haa boleeyyannummaan kennin haa jabaatanii malee kaasii confidence guddaa irraa qaba namas immoo namoota akkama jedhe kana biyya alaa ka jiran kana particularly warra US keessa jirtan community maybe wanna kana quba hin qabnillee nufaana hirmaatanii akka waan kana bakkee tokkoon kennu DC harkatti qabanne jechuun beeka akka waan biyya keenya harkatti qabanneeti so san irra jirra caafii irra jirra akkama jedhe kana progressive baay'ee ni baafna information is sharing gona anis page irratti sharing godha akka community wanni America keessa jiruuf even community ne biyya alaa jirus akka supporting godhan sani gaafachuuf deema kaan immoo wanna amma biyya keessatti deemuu fi amma kunoo hagayya sadi booda yoo ijoolleen kenna bayanii yoo jaalani of course akkama duras jedhe kana namichi kun yoo agena mallee mataa maraatee yoo wattaadarratti gadi erguuf gadeemu asii sochuu hedduu guddaa ta'etu iyyuu deemamuuf deema namni bayuuf deema alatti galaan jiru ammaan kanaayyuu kunoo guyyaa namni bayutti jira immoo kana namni mataa qaba quba qaba eegutti jira maaltu akka deemaa jiru biyyatti adeemsi kun immoo jalqabamee jennaani miidhaa xiqqoolee ta'u nama keenya irratti achi akka ga'ee jedhe labsiin sagaleen amplify ta'ee biyya alaa kanatti dhagayamuuf deema particularly US keessaa fi Europetti akka gaarii haasa'utti jirra namoota wanna kana organize godha waliinis akka gaarii haasofne organization hagana hin jennetuyyuu walitti kaamuuf deema kan immoo eenyuuf jedharee ijoollee biyya jirtan sun beeka obboleeyyan keessan warri ala jiran callisanii taa'utti hin jirani rafutti hin jirru dalaguuf deemnaa achi dhufnee achitti isin qarqaaruu hin dandeenyu garuu wanna ala jiru akka nutti amantanii akka nu irratti dhiiftan isin jechuu barbaada. Yaayee galatoome tamam. Mee yaayyaa ta'u gama keetiin egaa akkuma beekamu bifa adda ta'een bifa ajaa'ibsiisaa ta'een keessumaa ajjeefamuu Hacaaluutti wal qabatee addunyaa guutuu keessatti Oromoon hiriira gaggeessaa jira qabsoo gaggeessaa jira. Qabsoon egaa dirqama biyya keessatti qofa ta'uu hin qabu waan humni isaanii danda'an haala danda'amu hundaan uummanni keenya qabsootti jira. Qabsoon yookaan haala amma uummanni keenya addunyaa keessa biyya alaatiin kan jiran hundi itti jiran kun akkamiin jabaatee illee itti fufuu qaba akkasumas dhiibbaa illee barbaachisu akkamiin uumuu danda'a haala amma jiru haala amma diiyaaspooraa itti jiru kan akkamiin ilaalaa jirta jabaatee illee akka itti fufuu fi gama keenya gorsi ati dabarsitu. Hedduu gaariidha. Sillachuu galatooma. Egaa amma qabsoon biyya keessaa ta'aa jiruu fi kan biyya alaatti Oromoon keenya biyya ambaa jiru godhaa jiru akka malee yerootti seenaa keessatti tarii kun boqonnaaf duraati jedheen ilaala. Akka malee wal gargaaraa fi wal utubaa jiru tokkotu mul'ate jechuudha. Ajjechaa Hacaaluutii fi hidhamtoota hoogganoota keenyaati asii. Kun really mootummaa kan akka malee akka yaaddessaa jirus argaa jirra. Wanna biyya keessa jiru ummanni keenya biyya keessa jiru warra alaatiin hamilaa jira jechuudha. Waan Oromoon diiyaaspooraa guyyaatti hiriira bahuun godhaa jiru kun by the way ummata keenya biyya keessa jiruuf gaaza guddaa ta'aafii jira qabsoo biyya keessaatiif jechuudha. Kana beekuu qaban tamam fa'a akka gaariitti hojii guddaa hojjechaa jirtanii hawaasni keenya biyya ambaa hojii guddaa hojjechaa jira. Wareegama guddaa baasaa jira. Dalagaa deemee maallaqatti argatu sana dhiisee guyyaan hiriira bahaa jiraachuu jechuun qoosaa miti jechuudha. Maatii isaa guddifachuu barsiifachuu dhiiseeti Oromoo biyya keessaa dhumaara Oromummaa salphifamaa jira jechuurraa guyyuu bahee amma angalaagaan isaa isa goggogutti isa cufamutti sagalee Oromummaa dhageessisaa jira jechuudha. Kun waan salphaa miti. Ammas kan ta'uu qabu kana warri biyya keessaas kan ittiin hamilee godhatanii qabsoo biyya keessaa lubbuu isaanii sacrifice godhanii geggeessaa jiran Oromoon walitti jira waliin jira kan biyya keessaas kan biyya ambaas bakkaan qaamaan walirraa fagaatullee hawwiinsaa tokkicha ta'uusaa diinatti agarsiisaa jira. Kuni
akka malee warra biyyaatiif hamilee ta'a jechuudha. Warra biyya ambaa jiruuf immoo maaltu hamilee ta'a asirratti kanan dhaamsa dabarsuu barbaadu warra biyya jiruuf jechuudha. Oromoon biyya keessa jirus ciniinnatee cichee mootummaa diinaa isa salphisaa jiru, isa hidhaa jiru, mana isaatti bahuuf galuu isa dhorkaa jiru. Kana didee akka inni falmatuuf warri ala kana jirus hamilee isaan isiniif godhaa jiran beekuu qabdan jechuudha. Yoo akkanatti hojjenne hedduutu nutti hinaafa. Diinni nutti hinaafa jechuudha. Karaa ittiin nu qoqqoodu barbaadee gaafa dhabe abdii gaafa murate nurraa kaa'a jechuudha waan godhu hin qabu. Yoo akkanatti jabeessinee sardine dhihootti irra aanna jechuudha. Kanaaf Oromoo biyya alaa jiruuf dhaamsan qabu please ammas jabaadhaa. Hojii keessan itti fufaa. Akkuma tamaamoon jedhu advokeesiin baay'ee murteessaa. Waan reefuu dubbadhe wajjin baay'ee wal qabata. Fakkeenyaaf waan sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiran nu laalchise yeroo baay'ee diinni karaa lamaan nu seenuu barbaada. Tokko sabaaf sablammootaan walitti nu buusuudhaan kaayyoon qabsoo Oromoodhaa akka xuraa'u gochuu barbaada. Advokeesiin ala kanatti godhamu guddaan tokko kana nu xaliilessuudha. Oromoon mirga isaaf falmaara malee saba biraa tokkotti illee bu'aan jiru. Shira mootummaatiin diraamaan irratti tolfama malee Oromoon akeeka nama biraa miidhuu hin qabu. Seenaa bara dheeraa keessatti kan akka Oromoodhaa uummata adda addaa hammatee of keessaa qabullee hin jiru. Yoo barbaachisaa ta'e staatistiksii yookiin demoogiraafii Oromiyaallee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Warra advokeesii hojjetuuf. Demoogiraafii Oromiyaa keessaa yoo ilaalle Oromoon parsantii meeqa, saboonni adda addaa parsantii meeqa. Naannoo Amaaraa dhaqnee ilaaluu dandeenya. Oromoo Amaaris parsantii meeqa, sabaaf sablammiin adda addaa parsantii meeqa. Tigraay dhaqnee ilaaluu dandeenya. Bakka biraa deddeemuu dandeenya jechuudha. Kan akka Oromiyaa Oromoo qofa odoo hin taane saboota biroo hammatee nagayaaf jaalalaan waliin jiraatuu fi jiraatee yeroo dheeraaf jiraate hin jiru jechuudha. Kun mallattoo Oromooti. Aadaa Oromoo keessallee moggaasaa jira, guddifachaatu jira. Aadaan akkasii kun bakka biraa hin jiru. Haquma dubbachuudhaaf dabree waa xiqqoon jiraachuu danda'a garuu Oromummaarra jechoonni isaa odoo nafiin kan ergifatameef Oromoon aadaa uummata hammachuu fi nagayaan nama dhiigaan Oromoo hin ta'inillee kan ala goomsu osoo hin taane kan nagayaan wajjin jiraatu waan qabu waliin qooddatee waliin jiraatu ta'uu isaati. Arra garuu Oromummaa salphifamaa jira. Hunduu biyya mataa isaanii qaba. Oromoon Oromiyaa malee hin qabu. Oromiyaadhuma sanarratti salphifamaa jira. Isa kana falmachaa jira. Walqixxummaaf falmaara malee olaantummaa Oromummaan sirratti fe'a jedheetii miti kan falmaa jiru. Tokko kana warri alagaatti warra addunyaatti kan beeksifamuu qabu. Gaaffiin Oromoo maanni biyya sana keessatti gaaffii walqixxummaati. Gaaffii olaantummaatii miti. Afaan ofii afaan Oromoo Oromiyaa keessatti itti fayyadamuu, Oromiyaa keessatti ofiin of bulchuu gaaffii siyaasaa, diinagdee ofii irratti abbaa ta'uudha. Waanuma kana aadaan Oromummaa ofii tikfachuu, mirga ofiin of bulchuutii fi mirga diinagdee ofii irratti abbaa ta'uuti. Nama biraa darbanii sarbuu miti, cunqursuu miti. Oromiyaa irratti diinagdee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu jechuun nama biraa wajjin hin jiraannu miti jechuudha. Bara dheeraa jiraachaa bahe sabni kun boris ni jiraata. Kunis beekamuu qaba jechuudha. Warra alagaatti kan himannu tokko waan akkanaa fa'aa jechuudha. Waan nama biyya keessaa qeerroon itti jiru kun akka blackmail hin godhamne, akka jibba alagaa hin godhamne. Karaa lama jedheen jira tokko karaa sabummaatti sabaaf saba walitti buusuutiin nutti dhufu kan biraa waan amantiiti. Oromoon saba biyya sana jiru hunda keessaa wanni adda isa godhu tokko maali yoo jenne amantii adda addaa saba waliin hordofuudha. Islaamummaan hedduudha. Kiristaanummaa kan hordofu hedduudha. Waaqeffataa kan jedhamu amantii mataasaa kan ganamaa kan hordofu faatu hedduudha jechuudha Oromoon. Sabni akkasitti daayivarsitii amantii adda addaa qabatee akka saba tokkootti beekamu bakka baay'ee hin jiru addunyaa kanarratti. Ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti Oromoon isa addaati jechuudha. Kanaaf Oromoon harmoniidhaan amantii hunda hammatee jiraatu kun eenyuun ija amantiitiin wal dhabee kan beeku miti. Garuu maqaa qabsa Oromoo xureessuuf jecha mootummaan ka dabres kan amma jirus akka waan Oromoon amantii ta'e wayii tokkoof diina ta'etti tolchee sossoqee dhiyeessuu barbaada warra alaattis kan biraattis jechuudha. Kun dhahamuu qaba. Hojii advokeesiitiinis akka gaariitti qulqullaa'ee xaliila'ummaan qabsoo Oromoodhaa mirkaneeffamuu qaba jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf Oromoonni Musliima jibboo jedhame hedduun Oromoon Musliimni Oromiyaa keessa Oromoo keessa hedduudha. Akkamitti ta'uu danda'a?
Oromoon kiristaana jibboo jedhame Oromoon cinaan tokko kiristaana akkamittiin ta'uu danda'a? Kun gaaffii deebi'uu qabudha jechuudha. So addunyaan kana sirriitti nu beekanii garuu gaaffiin qabsoo Oromoodhaa kana lamaan irraa walaba. Amantiin kan walooti, kan dhuunfaati, biyyi kan walooti. Oromoonuu dhimma amantii irratti ani yoon kiristaana ta'e obboleessi kan koo musliima ta'uu danda'a. Haati manaa kan koo waaqeffataa ta'uu dandeessi. Mirga kan kooti kun jechuudha. Yookiin ollaan koo kiristaana ani musliima ta'ee buna waliin dhugna, nyaata waliin nyaanna, jireenya hawaasummaa waliin jiraanna. Gaaffiin keenya tokkichi gaaffii Oromummaati. Dhimma amantii miti kan Oromoo keessa seenu jechuudha. Alagaan yeroo hundumaa, diinni yeroo hundumaa akkamittiin Oromoo kana guddina isaa miliyoona 50 jedhamu kana akkamittiin diigneeti salphifnee xixiqqeessinee irra baanee jiraannaa kan jedhuuf dhama'ani waan ta'eef kun tootaalii akka mirkanaa'uu hin dandeenye Oromoon tokkummaa isaatiin hojjechaa jira. Warri addunyaas waan maqaa Oromootiin qabsoo Oromoo xureessuuf godhamu dhimma amantiin haa ta'u, dhimma sabaan walitti bu'uutiin haa ta'u, gaaffii Oromootiif qabsoo Oromoo xureessuuf godhamu hunda akka nu hubatanu karaa advokeesii irratti hojjetamuu qaba yaada jedhu dabarsuu barbaadeen. Tole, galatoom Yaayyaa. Galatoom mee sanirratti wanna amma Yaayyaan jedhe kanarra da'uufi ifama yaa wanni dhaamsi tokkochi ani nama kennaaf dabarsuu barbaadus kanuma beeytanii ammaan kana akkuma argitan kanatti keessattuu ala kanatti uummanni kunniin warri diina kennaa yoo protestii godhuufillee yoo bayanii jedhan hiriira yoo bayan mara karaa amantii achi dabsuu barbaadan sinigalee maali jennaan kana wanni godhanii fi tokkoffaa it's a system that has served them before jedhami systemii kanaan dura itti fayyadamanii Oromoo bakka lamatti addaan qoodanii ittiin dhiituu baratanii jedhan sinigalee ammaan kanatti immoo hin ta'u waan hin taane wanni tokko yoo ta'e yeroo kaan hin ta'u ammaan kana ta'uu hin danda'u maali jennaan namoonni Oromoos obboleeyyan kenniin ka amantii kiristaanaa qabanii amantii ortodoksii ka qabanii ija banatanii jiran ammaan kanatti arhiin arganii wanna isaan godhan adii akkan itti mul'atutti jira so attamta haa godhanii hin ta'uufi accomplish godhamuu hin danda'amu garuu ka beekuu qaba namni Oromoo ta'e marti akka diinni kenna sistemiin kanaan akka nutti dhufutti akka jiru akka diinni fiildii politikaa keessaa nu baasee fiildii amantii keessa nu seensise achi fiildii san keessa akka taphannu nu godhu attamti godhu jirani garuu kana kama jedhe kana kanaan dura dalage ammaan kana hin dalagu garuu still it's a very very important that we know that this is happening wanni kun akka dhalataa jiru gosaanis addaan nu baasuu attamti godhu ni danda'anii kana maraayyuu amma Oromoon keessa taree waa kana mara haarawaa miti isaa fi so ija banadhaa jechuumaa fi wanna kanaa kan inni wanna biraallee ganaa wanna addaan nu baasu tokkummaa keenya kan wanna Oromoo addaan baasu itti fiduuf deemanii karaa siin malee karaa haqaatiin akka Oromoo cabsuu hin dandeenye arganii jiran maali jennaan Oromoo yeroo duraatiif uf beekee uf argee baratee ijji isaa banamee addunyaa walitti connect ta'ee biyya keessa gasaa yoo gadi ilaalu wanna hin taane wanna isaan godhan kana ka fudhatuuf deemu hin jiru so beekuu qabna wanna isaan nutti hin deeman kanniin kana beeynee tokkummaa keenya jabeessinee kana duraatitti yoo kana gosaan garanaa addaan nu baasuullee yoo barbaadanii jedhan kanallee jennee dinnee political partyillee tokko ol qabanii kaan garanaa qabanii yoo addaan yoo nu baasuu barbaadan sunillee politika abbaan barbaade Oromoo ta'ee politikaan Oromootu meeqa jira kaffedhe keessa jira ta'uu danda'a Oromoo ta'ee amantiillee meeqa akka amma Yaayyaan jedhe kana meeqa jira Oromoo keessa ka barbaade keessa ta'uu danda'a abbaan ka walitti nu fidee tokko kan godhu Oromummaa keenya ka tokkummaa keenya kan nu jabeessu miidhaa kanaan dura abboolee keenyarraa calqabee haga hadhaan nurratti gadi dhufee jedhe kan ka ummoo ufafoo dhiibee akka deemnu kan nu godhu wanna biyya saniif yaada nu biyya saniif qabnu yoo biyya namaa laallee biyya guddatee jedhu yoo laallee jennu biyya san bar akka biyya akka Ameerikaa godhuu dandeenya uummata keenya beeytanii usuu chaansiin kenname udu nama keenya ka miliyoonaan mataa keessa gadi shuquranii irra taa'an san udu godhuu dhabaatanii karaa udu bananii fi uummanni keenya sun bar waa meeqa irra gahuu danda'a beeytanii biyya amma deengadda tarfii irra jedhaa ture biyyi Itoophiyaa jedhanii amma irratti haasayan kun biyya uummata ofii uummata harka 80 ol ta'u
urtee mataa irra gadi teettee ummanni haga percentage haga ta'ee wayi function godha beeytani kanaafi wanni biyya gadi wanni taateef biyyattiin sun soonu wanni lolutti jiruu fi wanni biyyi suni jijjiiramu qaba jennu wanni kaanee jilbiifannee wanni kaanee biyya san deemnee achitti wannaa taanaa fi dhugaa rabbi isin hifuuf nu warri biyya alaa jiru kun biyya alaa kana biyya keenya godhannee jiran wayi keessattuu generationiin haarawaa kun isin galaami garuu nu politikaallee kaammoo manni ittiin maraatu kanallee hajaarraan qabnu kanaafi that's what makes us very very dangerous maali jennaan